jalqaba irratti namni tokko tajaajilaa taanaan Waaqayyoof of kaadhimee Kiristoosiif of kaadhimee kenne taanaan ani isa dhiphisu maalidha? Waa'ee mana kiristaanaati jechuudha. Waa'ee takkittii mana kiristaanaati jechuudha. Waa'ee takkittii mana kiristaanaa kun immoo yeroo ammaa kana baay'ee yaaddessaa ta'ee jira. Baay'ee tokko wanti nu yaaddessu hin jiru? Baay'ee nu yaaddessuu qaba jechuudha. Keessumatti iyyuu immoo mana kiristaanaa gaafa jennu gaa hiikkaa isaa hin beektu jedhee yaada hiikkaa sadii qaba manni kiristaanaa. Jalqaba irratti tokkoon keenya mana kiristaanaati. Walitti qabamni kiristaanotaa mana kiristaanaati. Gamoon mana kiristaanaati jedhameeti hiikama. Sadeen kanaa jechuudha. Isa kana keessaa keessumatti iyyuu manni kiristaanaa keenya nu jalaa diigamaa jira. Kanaaf nu yaaddessuu qaba moo qabu? Nu yaaddessuu qabaa jechuudha. Manni kiristaanaa keenya inni nu jalaa diigamaa jiru kun jalqaba irratti fiizikaalii bilookeetti arginu kana yookaan immoo kan dhoqqeedhaan maarigne kana miti. Waliigala miti? Jalqaba irratti maaltu nu harkaa diigamaa jira? Namatu nu harkaa diigamaa jira. Namatu nu harkaa fudhatamaa jira. Mana kiristaanaa kan jedhame jalqaba irratti eenyu jedheeru? Nama. Nuti tokkoon keenya mana kiristaanatii bultoo Waaqayyooti, addaraasha Waaqayyooti, mana kiristaanaa jedhamu. Yeroo ammaa kana rakkina guddaan mana kiristaanaa keenya, amantii keenya quunname yookaan argate maalidha? Fudhatamuu obboleewwan keenya, fudhatamuu kiristaanotaa, diigamuu gamoo Sillaaseetii jechuudha. Kanaaf kuni baay'ee nu yaaddessa. Kaleessa nu wajjin kan turan, kaleessa nu waliin faarfachaa kan turan, kaleessa xoofoo tokko unachaa kan turre waliin har'a nu bira jiru hin jiran. Obboleessa keenya duratti fagootti kan laallu har'a mana keenya galee jira. Mana tokkoon keenya jechuudha. Duratti fagootti kan nageenyu har'a mana tokko keessa amantaa 2 3 jira, 4 jira, 5 jira, ilaalcha garagaraatu jira. Sun hundumti eessa kan turedha gaafa jennu eessaa kan fudhatamedha? Mana kiristaanaa keenya kana keessa kan fudhatameedha jechuudha. Jalqaba irratti kan nu yaaddessuu qabu kaa yaaddoo mana kiristaanaa kan jedhame tokko kana. Kanaaf ergama kana galmaan ga'uuf obboloonni keenya amantaa isaaniitti akka ciman, amantaa Ortoodooksii Tawaahidoo jalqaba irraa kan turte, qorumsa garagaraa keessa kan dabarte keessa akka turan, gidiraawwan, dhiphinawwan garagaraatiin akka hin fudhatamne eeguun achi keessatti wal jajjabeessuun kaayyoo waldaa kanaa ta'a jechuudha. Sanatti aansee immoo manni kiristaanaa keenya ammas karaa garagaraatiin mana kiristaanaa keenya, gamoo mana kiristaanaa keenya iddoo garagaraatti rakkina keessa bakki itti jiru, bakki itti gubatu, bakki itti waan garagaraatiif saaxilamu ni jira, bakki itti saamamu ni jira. Isa sana tokkummaadhaan taanetti eeguu kan qabnu, quuqama kan qabnu, waa'ee mana kiristaanaa keenya maal ta'uu qaba? Nu quuquu qaba jechuudha. Daawit inaaffa mana keetii maal na godhee jedha? Inaaffa mana keetii namni inaaffaa hin qabaanne mana Waaqayyootiif tajaajilaa ta'uu hin danda'u. Inaafuu qabnaa jechuudha. Har'a bataskaanni tokko akkas ta'eera gaafa jedhamu zin. Boruu koo bakka kanaatti kana ta'eera gaafa jedhamu kun gubateera gaafa jedhamu callisuun. Homaa wanti tokko akka hin uumamnetti ilaaluun inaaffaa akka hin qabaanne nutti agarsiisa jechuudha. Garuu inaaffaan mana Waaqayyoo maal nu gochuu qaba? Nu gubuu qaba jechuudha. Sanumatti iyyuu immoo nuti tokkoon keenya dhanna mana kiristaanaa, dhanna Kiristoosi, tokkoon keenya. Kanaaf bakka tokkotti rakkinni yoo uumame, mana kiristaanarra rakkinni yoo ga'e namarras haa ta'u, qabeenya bataskaanarras haa ta'u, mana qulqullummaa taabonni Waaqayyoo keessa bulurras haa ta'u, akka nurratti itti fudhachuun hin barbaachisa. Kanaaf guyyaa guyyaatti yaaddoon keenya olaanaa waan ta'eef walitti qabamni kuni kan barbaachiseefi jechuudha. Egaa yaadannoowwan qabna waldaa kana keessatti abboonni hedduun nu wajjin kan turan, har'a kan nu wajjin hin jirre, tajaajila kanaaf warri wareegama kaffalan kan eewun iyyuu dagachuu hin dandeenye jiru jechuudha. Isaan keessaa abbaa keenya luba Phexros, wareegama luba Phexros yaadannaa jechuudha. Guyyaa hundeeffama waldaa duukaa waggaa 9ffaa kabajnutti kan wareegamanii. Tajaajila kana keessatti egaa aarsaa gurguddaanis kaffalamaa akka ture gara fuula duraatti ilaallaa kan jedhu ibsuu fi lubbuun isaanii kan dabarte sababa tajaajila kanaatiin jechuudha. Egaa kutaa jalqabaa keessatti kaayyoo fi hundeeffama laala. Bu'uura raajotaa fi maal irratti hundeeffamtaniif ture kitaaba? Bu'uura raajotaa fi duuka bu'ootaa jechuudha. Akkasumaan
waan tokko irratti hundeeffamna malee lafumaa kaanee yaada haaraa kan finnu ta'uu hin qabu. Bu'uurri keenya maal? Duubni keenya, gaaddidduun keenya kakuu moofaa keessa warra turan raajota gurguddoodha. Raajota gurguddoon sun immoo kan dubbachaa turan duuka bu'oonni maal godhan jedhameera. Hin haammatanii jedhe isaan. Warra raajonni dur facaasan sana duuka bu'oonni immoo haammatanii arganii jiru jechuudha. Kanaaf bu'uurri keenya bu'uura akka feetee osoo hin taane yookaan immoo bu'uura shaffaaxa dhufe osoo hin taane bu'uurri keenya maal irratti ta'uu qabu? Karaa jalqabaa sana gadhiisuu hin qabu jechuudha. Karaa raajonni irra deeman sana, karaa duuka bu'oonni irra deeman sana, warra duuka bu'oota booddee abboonni dhufan kan irra deeman hawaariyaan aaboo kan jennuun sanaan booddees immoo hayyoonni mana kiristaanaa gurguddoon liqaawwanta beeta kiristiyaan kan jennuun kan irra deemuun barumsa isaanii sanarra, karaa isaanii sanarra, xurree isaanii sanarra deemuun hin barbaachisaa kan jedhu ilaaluun hin barbaachisaa jechuudha. Egaa jala bultii hundeeffama kamaatti osoo waldaan kun hin hundeeffaminiin dura akka biyyoolessaatti afaan Oromootiin keessumattuu iyyuu wanti itti rakkanne asirratti wanti hubannu afaan caalu hin jiru. Afaan olii hin jiru, afaan gadii hin jiru. Saba xiqqaas haa ta'u lakkoofsan guddaas haa ta'u hamma itti walii galametti afaan sadarkaa qulqullummaa qabu hin jiru. Afaan hundumtiyyuu maalidha? Walqixxeedha. Yaadrimee kanaan deemuun hin barbaachisaa jechuudha. Garuu afaan kanarratti keessumattuu tajaajila afaan Oromootiin waan hin hojjenneef warri kun immoo asirratti waan hojjetaniif waan biraa miti. Waan nu dursanii hojjetaniif obboloota keenya hedduu nu harkaa fudhachuu kan danda'an har'a baadiyyaatti manni kiristaanaa keenya rakkina keessa kan galte, kan cufamte barumsi amantaa ortodoksii tawaahidoo hir'ina qabaateti, hitsasii qabaateti, hanqina qabaateti miti. Amantaan kun ikkoo amantaa akka keenya nama kan turan abboonni koola itti baasaniidha. Ajaa'iba kan itti hojjetaniidha. Raajii garaagaraa kan itti hojjetaniidha. Kana ta'ee osoo jiru har'a maaliidhaaf kan keessaa deemu malee gara keenyatti kan dhufu maaf dhabnee kan jiru gaaffii nuti ta'uu qabu. Nu yaaddessuu qabu. Amantaa keenyatu hir'ina qaba. Barumsa wangeela ortodoksii keessatti kennamutu hanqina qaba. Manni kiristaanaa keenya guutee kan irraa fedha gama kamiinuu jechuudha. Garuu rakkinni keenya haala amma itti hojjechaa jirrutu rakkina ta'ee jechuudha. Afaaniin tajaajiluu dhabuu keenyatu rakkina ta'ee jechuudha. Bulchiinsi mana kiristaanaa sirrachuu dhabuutu rakkina ta'ee jechuudha. Malee rakkinichi rakkina maali miti? Amantii akka hin taane hubachuun hin barbaachisa jechuudha. Kanaaf jala bultii kanarratti wantoonni turan rakkinoota hedduun waan turaniif tajaajiloonni immoo dhuunfaadhaan yeroo tajaajilan dararamaa turan afaaniin. Namni tokko jalqaba afaan kanaaniin tajaajila jedhamee bara 2000 dura fudhadha. Waggaa 15 dura fudhachuu dandeessu. Namoonni baay'een keessan hin beeku seenaa kana keessa dabartan waan irra gahaa ture jechuudha. Akka dhuunfaatti deemurra maal ta'u wayya? Walitti dhufuu wayya miti? Tokkummaadhaan deemuu wayya miti? Kanaaf tokkummaa ijaaruu kan barbaachiseefi jechuudha. Fardi kophaa fiiguu maal obse'aa jedha Oromoon gaafa mammaaf. Collee obse'aa jedha collee garmalee jechuudha. Garuu kophaasaa fiigaa kan ittiin dorgamu hin qabu. Collummaan isaa kan beekamu yoo fardi biraatti dhufee waliin dorgomee mo'achuu danda'e miti. Kanaaf tokkummaadhaan gamtaadhaan walitti dhufnee yoo tajaajille humni keenya ni cimaa jechuudha. Kanaaf tajaajiltoota dhuunfaadhaan jiran sana walitti fiduun wal barsiisuun kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa Wallaggaa gara Harargeetti, Harargeerraa gara Wallaggaatti, Salaalerraa gara Baaleetti wal keessa fiduun tajaajiltoonni keenya akka walitti dhufanii mari'atanii fi tajaajila kennamu kana utuban gochuun barbaachisaa ture jechuudha. Gama biraatiin immoo kitaabonni ga'an hin turre gara boodatti waan hundaan kun hojjetin ilaala. Maaltu ture afaan Oromootiin waggaa 2002 dura fakkeenyaaf bara 2002 dura miilineemii dura afaan Oromootiin kitaabota akkamii qabna turre jennee gaafa ilaallu kan qubaan lakkaa'amaniif yookaan immoo waazeemaa isaan isinitti himaa jira. Waazeemaa hundeeffama kanaarra kan ture. Gama biraatiin miidiyaan afaan Oromootiin ittiin barreeffamu hin turre. Ibin sooshaal miidiyaa irratti iyyuu afaan Oromootiin ittiin barreeffamu ture jechuudha. Keessumattiyyuu ilaalchi gara negatiif ta'e qubeen badu malee taabonni hin galu jedhamee amma namoonni tokko qoosaanis haa ta'u maaliifis haa ta'u negatiivli waan kana
dhaloota keessatti akka hubatamu taasifame ilaalchota akkasiisantu ture jechuudha. Ilaalchonni akkasii sun cabuu qabu ture jechuudha. Hubannoon namoota afaan gara garaatiin yoo tajaajilli bataskaanni keenya bakka hedduutti burkutoo of jedhanii yaaduunis hin jiru ture jechuudha. Tokkummaa amantaa kan fidu afaanii miti jalqaba irratti amanticha doogmaa qannoona amantichaati malee Itoophiyaa keessatti afaan 80 oltu dubbatama. Kana hunda afaan tokko waliin gahuun hin danda'amu jechuudha. Garuu namoonni tajaajilli afaan garaagaraa yoo kenname maal taati bataskaan addaan ciccittee jedhanii yaadu. No hin ta'u akkas warra biraa ilaaluu dandeenya warra afaanii garaagaraatiin tajaajilu. Afaan dhimma isaaniiyyuu miti bee bakka tokko nutti ajandaa godhee hoo'isee ittiin wal waraanuuf ittiin wal rukutuuf ittiin wal kuffisuuf itti fayyadama malee warra biraa biratti afaan ajandaadha. An barbaade afaan Oromootiin, an barbaade afaan Guraageetiin, an barbaade afaan Amaariffaatiin waaqeffataa tajaajilaa isaattis homaa dhimma hin qaban jechuudha sanirraa. Fuulduratti garuu istiin wanti kun ajandaadha. Kana ta'uun isaa immoo maal nu godheera? Booddeetti nu hambiseera jechuudha. Akka saamamnu nu godheera jechuudha. Manni keenya banaa akka ta'u nu godheera jechuudha. Amantii keenya ishee dhiigaan dhufte qulqulluu abbaan keenya Abuna Takla Hayimaanoot waan akkamiin mana kiristaanummaa kana lallabaa akka turan gaara ba'anii laga ce'anii warra hin amanne waliin hallayyaatti darbamanii kan tursiisan kan karaa qabsiisan qoraattii guutuu kan ture kan sirreessan har'a garuu bilisaan gadhiisaa jira jechuudha. Kun hubannoo dhabuurraan kan ka'ee wantoonni akkasii taasifamaa turanii jechuudha. Waltajjiin itti walitti dhufanii mari'atanii ture. Tajaajila gidduutti walitti dhufeenyi hin turre. Kanaaf waldaa kan hundeessuun barbaachisee malee waan addaaf akka hin taane akka beektaniif jechuudha. Baakgiraawundiin isaa yeroo sanatti egaa akka eeyyama Waaqayyoo ta'u waggaa 13 keessa jirra. Duuba isaatti garuu rakkinoota turan santu nu kaase malee namni kamiyyuu sponsor godhee waldaa kana qaamni addaa namoonni tokko warri siyaasaa kan sponsor godhe itti fakkaatu. No. Namoonni tokko warri shakkitoota Protestaantii qarshii olaanaa waan qabaniif sponsor kan godhe itti fakkaatu. Namni tokko waan garaagaraatiin yaadu akkas osoo hin taane baalasiltaanis kan hundeesse miti, baalaaftinis kan hundeesse miti, abbaan qabeenyaa kan hundeesse miti, warri alaa jiran kan hundeesse miti, ijoollee mana kiristaanaa keessatti quuqama qabanii fi manni kiristaanaa miidhamuu ishee argan qofaan kan hundeeffame ta'uu hubannoo qabaachuun hin barbaachisa. Egaa kun immoo onkololeessa 14 bara 2004 Finfinnee keessatti hundaa'ee jechuudha. Waldaan kuni Gannata Tsiggee Qulqulluu Giyoorgisii keessatti isuma Piyaasaa Giyoorgisii keessatti walitti qabamaa ture jechuudha. Jalqabarra namoonni ture. Ergamni isaa maali waldaa kan ergamni isaa ergama addaa miti akkuma duratti isinitti hime Wangeela Maatewos boqonnaa 28 irratti maal jedhameera? Deemaa saba hunduma maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluutiin ce'uudhaan kanan isin abboome hunduma akka eegan barsiisuudhaan bartoota tokkoo taasisaa. Manni kiristaanaa akka bal'atu taasisaa. Kiristaanummaan akka babal'atu taasisaa. Namni wangeelaa akka beeku taasisaa kan jedhudha ergamni isaa jechuudha. Mul'anni isaa immoo mul'anni isaa raayii kan jennuun yookaan vision kan jennuun mul'anni isaa hordoftoonni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo hundi afaan dhalootaan tajaajila hafuuraa gahaa ta'e argachuu fi amantichi babal'atee arguudha jechuudha. Waan biraa miti. Namni afaan barbaaduun tajaajila argatu amantaan keenya immoo haa babal'atu kan jedhu ergama kan qabateedha jechuudha. Inni biraa baay'ee murteessaa kan ta'e keessumatti iyyuu obboloonni keenya waldaa kana keessatti tajaajiltan sirriitti akka beektaniif har'a mul'annee boruu akka hin banneef jechuudha. Har'a argamnee boruu akka hin dhabamneef, har'a baay'annee boruu akka hin xiqqaanneef sirriitti qajeeltowwan kana hubachuu qabdu jechuudha. Hubachuu qabdu. Tajaajila bullaa kennuu qabna, miiran deemuu qabna, qorumsa garaagaraa keessa darbuu qabna. Kanaaf qajeeltowwan yookaan pirinsipiliin waldaan kun ittiin gaggeeffamu kana kurnan akka ta'e beekuun hin barbaachisa. Inni jalqabaa naamusa. Inni jalqabaa maalidha? Naamusa gaafa jennu sina migbaar jechuudha. Sina migbaariin immoo maalidha? Kiristaanaawii sina migbaar kan jennudha. Waan biraa miti. Jalqaba irratti qajeeltoo qabachuu qabu. Namni miseensa waldaa kana keessatti dhufee tajaajilamu gara tajaajilaatti bobba'u maal qabaachuu qabu? Naamusa qabaachuu. Naamusa kiristaanummaa. Naamusa kiristaanummaa jechuun
haala uffannaa keenya, haala dubbii keenya, haala nyaataa dhugaatii keenya, haala oolmaa keenya. Namni tokko osoo hin soomin sooma manni kiristaanaa keessa osoo hin soomin an tajaajilaadha jedhee waltajjii waaqayyoo irra yoo dhaabate namni bakkeetti gaafa inni nyaatu isa arge sun asitti irraa fudhachuu hin danda'a. Sagalee isaan dhagaa akkasumaan nama akka qorqoorroo dhaabatee moo sagalee waa'ee dhageessisu yookaan immoo akka yeroo teeppiin taphatuutti fakkaachuu danda'a jechuudha. Kanaaf naamusa kiristaanummaa sirriitti qabaachuun hin barbaachisu. Naamusni kiristaanummaa kun isa nama duratti hojjennus, isa dhoksaan hojjennus hunduma isaa waaqayyo ni arga jennee waaqayyoof of kenninee naamusa qabaachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanarratti of eeggannoo gochuun hin barbaachisu. Inni biraa aarsaadha. Tajaajila kana keessatti gaafa dhumnu aarsaa nu kaffalchiisa. Aarsaa yeroo, aarsaa qarshii, waan garaagaraa maqaan keenyas baduu danda'a kallattiin taane aarsaa sana kaffaluuf qophaa'uu qabna jechuudha. Akkuma isinitti himne obboloonni keenya hedduun tajaajila kana lafa qabachiisuudhaaf yaadni garaagaraa darbatamaa waan tureef waldaa kanarratti kuni kana jedhamaa waan tureef namootas waan itti fakkaatu obboloonni keenya hedduun hidhamaniiru. Garuu gadhiifamaniiru. Tajaajila irraa ittifamaniiru. Garuu tajaajila isaanitti deebi'aniiru. Inni xumuraa tajaajila waaqayyoof kennuu dandeenyu lubbuu keenya namni lubbuu keenya ofiis kenne akka jiru beekuun hin barbaachisaa jechuudha. Kanaaf aarsaa kaffaluudhaaf aarsaa wanta xiqqoo nurra ga'an immoo isuma of guddisnee odeessuu hin qabnu yeroo hunda jechuudha. Isa caaluuf of qopheessuu qabnaa jechuudha. Walii galla miti wanti xiqqoo ibalu akkas naan jedhu maal jedhamuun hin dhimmaare dhimmaa miti. Ati nama siyaasatti kana gooteetta jedhamti. Kaayyoo keenya nuti kaayyoo keenyarraa hin maqin malee maqaan waan hedduutu dhufa jechuudha. Nu miti Kiristoos iyyuu hamatamaa ture. Lugamoonni hamatamaa turan. Namoonni jajjaboon hamatamaa turan. Kanaaf isa dhimma gochuu hin qabnu aarsaa isa guddaa of qopheessuun hin barbaachisa kan jedhu beeku. Inni biraa gocha waan dubbannurra waan haasofnurra gochaan agarsiisuun ni barbaachisa jechuudha. Gochaan agarsiisuun murteessaadha jechuudha. Kanallee sirriitti ilaaluun hin barbaachisa. Inni biraa kan biratti jedhu hinaaffaa hafuuraati. Hinaaffaan mana keetii na gubee kan jedhu bataskaanni bakka kanatti kana ta'eera rakkinni akkasii irra gahee jira gaafa jedhamu baay'ee nu yaaddessuu qaba jechuudha. Yeroo ammaa kana baay'ee orgaanaayizdi ta'uu neetwoorkii ta'uu nu barbaachisa. Kiristaanonni ajjeefamaa jiru, qalamaa jiru, manni kiristaanaa gubachaa jira. Kana dhoksuu dandeenya? Har'aasitti tarii baay'annee bakka baay'ina qabnutti bakka kiristaanonni baay'ee ta'anitti wanti akkasii dhufu jennee yaaduu dandeenya. Karaan ittiin dhufu hin beekamu. Obboloota keenya fageenyarra jiran, miidhamaa jiran, sababa amantii ofiitiif ajjeefamaa jiran, gubachaa jiran yaadachuun hin barbaachisu. Eenyu sagalee ta'aaf isaaniif? Eenyu sagalee ta'aaf? Waaqayyo hin argaa isaanii gaditti immoo Waaqayyoon gaditti immoo kan sagalee ta'uuf eenyu ta'uu qaba? Nuyi jechuudha. Kanaafidha waan guddaa ijaarrachuun nu barbaachisa biyya kana keessatti kan jennu hin qabnu. Dhaabbata mana kiristaanaatiif yeroo rakkinoonni kiristaanarra gahan orgaanaayizd ta'an baay'ee hin qabne jechuudha. High level organizationii sadarkaa biyyoolessaatti haa ta'u, sadarkaa addunyaatti haa ta'u, sagalee isaa dhageessisu abukaatoo mana kiristaanaa ta'u, abukaatoo kiristaanaa ta'u, keessayis alaayis mana kiristaanatti wantoota darbataman kana fuuldura dhaabatee qolachuu kan danda'u sagalee mana kiristaanaa kan ta'u walitti dhufnee orgaanaayizd taanee hubannoo kanaan yoo sochoone ta'uun barbaachisaa ta'a. Kanaaf hinaaffaa qabaachuu qabna. Abdii immoo qabaachuu qabna. Waanuma xiqqootti abdii kutu har'a akkas jedhamne galmi cufame maal ta'e jennee bakka kana boodaachi hin deemu. Qeesiin abalu jedhamu akkas godhee waanan argeef lammata karra bataskaanaan ga'uu kan jedhutu jira. Daaqonii ta'e maali qeesii baluu jedhamu fan daaqonii ta'een miti tajaajilaa ta'e lallabaa ta'e ani faarfataan ture namoota faarfataa turan waltajjii na dhoowwataniiru jedhanii nama amantaa jijjiiran nan beekan. Hamma kanatti amantaan keenya hamma kana gadi bu'uu hin qabu. Miira foonummaatiin hamma kana fudhatamuu hin qabnu. Maal gochuu qabna? Dhaabachuu qabna. Cimaa dhaabadhaa jedha kitaabni. Isa cimee dhaabatee fi gonfoon injifannoo kan kennamuufi akkasumaan waan nutti dhufe hunduma yoo dheessine osoo hin taane yoo cimnee dhaabanneedha. Kanaaf abdii qabaachuu qabna. Karooraan socho'uu qabna.
keessumattuu amma namoota waldaa kana gaggeessan hedduun bakka hedduutti namoota baratanidha. Barumsa keenya beekumsa keenya kana hojiitti hiikuu hin qabna. Itti fufiinsa qabaachuu qabna. Har'a mul'annee har'a baay'annee niksii deemnee achumaan kan bannu yoo ta'e nafasaayii guzoo deemnee achumaan kan bannu yoo ta'e bakkuma hoo'e qofatti argamna yoo ta'e no tajaajilli sana miti. Kallattii hundaan laaluu nu barbaachisa jechuudha. Digirii hundaan ija keenya naannessuu jechuudha. Akka amma CCTV kaameraan karaa hundaan laalu kana karaa hundaanuu yoo laalu baanne tajaajilli keenyas amantiin keenyas gaafii keessa galaa jechuudha. Hirmaachisuu immoo qaba. Hirmaachisuu jechuun amma nu waldaa duukaa bu'ootatti kophaa keenya garuu waldaa duukaa bu'ootaati malee amantaa addatti qabna miti. Waldaan biraas keessa jiraachuu danda'a. Waldaan biraas keessa jiraachuu danda'a. Waldaaleen garaagaraa waldaaleen afuuraa namoonni dhuunfaa jiraachuu danda'u. Manni barumsa sanbataa jiraachuu danda'a. Mana barumsa sanbataatiin wal dhiibaa, waldaa biraatiin wal dhiibaa. Tajaajila akkamii kennuu dandeenya? Hin dandeenye. Kanaaf maal gochuu qabna? Garaa bal'achuu qabna. Tajaajila keenya keessatti hirmaachisuu qabna. Waliin ooluu qabna. Nuti warra waldaa wal qoodee osoo hin taane kiristaanota, we are Christians. Gooftaa keenyatti kan amanne xoofoo tokkorraa kan dhugne haadha takkittii kan qabnu nuti maalidha? Kiristaanota. Nuti kiristaanota. Kiristoosiin kiristaanota jedhamneeru. Ilaalchi keenya karaa sanatti deemuu qaba malee waan xixiqqoodhaan daangaa wal keessa keenyee wal fakkaallee waan goone hin deemne yoo ta'e ammas kophaa keenyatti sobaa fiduu hin dandeenyu. Kophaa keenyatti sayyoota hin qabnu, kophaa keenyatti barsiisaa gahaa hin qabnu, kophaa keenyatti faarfataa gahaa hin qabnu. Maal gochuu qabnu? Fiduu qabnu, hirmaachisuu qabnu, jaalalatti agarsiisuu qabnu. Warra kallattii garaa qabatee asirraa dhiyeessullee finnee agarsiisuu qabna jechuudha. Kuni baay'ee abshaala ta'uu qabna. Yeroo ammaa kana eeboodhaan miti kan nama mo'atan. Mitiire uleedhaan shimala kaasuu hin jiru. Mootummaan namaan eeyyamsa. Karri ittiin mo'annu garuu karaa hedduun akka jiru beekuun hin barbaachisu amansiisa. Kallattii kiristaanotaatis kanaa fi kana qofa ta'uu qaba jechuudha. Keessumattuu tajaajiltoonni. Inni biraa of ta'uu ofitti qaanamuun hin barbaachisu. Akka nama tokko aakti gochuun nuti jalqaba mandara irraa dhufne, qe'ee irraa dhufne, bataskaana irraa dhufne laaluu qabna. Dagachuu hin qabnu. Waaqayyo eessaa na waame? Laga kam keessaa na waame? Bataskaanni nan irraa dhufe, ganni nan irraa dhufe maal keessa jirti? Jennee ofitti deebinee rakkinoota jiran kana ilaaluu fi of taanee furuu qabna malee warra biraa fakkaannee achumaan hafna yoo ta'e innis rakkinaa ta'a jechuudha. Inni xumuraa waalteessaa nan gaggabaabsa.